Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo kun Waliif TV dha. Oduu yeroo kana TV qabannee jirruun isin biraan ga'a. Andaliin Tasfaayitii haga xumuraatti nu hordofa. Qaamoleen hidhatanii socho'an gara marii biyyaalessaatti akka dhufan koomishiniin marii biyyaalessaa gaafate. Ganna dhufuu barsiisota 50,000 leenjiin kennamuuf akka jiru ministeerri barnootaa beeksise. Lammiileen Chaayinaa balaa lolaatiin liqimfamaa jiraachuun himame. Ijoo oduu keenya simbiraan geenyeerraa ammoo gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Qaamoleen hidhatanii socho'an gara marii biyyaalessaatti akka dhufan koomishiniin marii biyyaalessaadha gaafatee jira. Diyaantuun koomishineera koomishinichaa adda Heeroot Gabrasillaaseen qaamoleen qabsoo hidhannoo geggeessan marii seena qabeessa ta'e kanarratti akka hirmaatan gaafatteerti. Qaamoleen hidhatan kunneen yaada mo'ataa dhiyeessuun marii irratti akka hirmaatan hojjetamaa turuu koomishineerittiin kun ibsite. Yeroo maricha irratti hirmaachuuf dhufanitti eeggannoo fi tikni barbaachisaan kan taasifamuuf ta'uun himamee jira. Waltajjiin marii koomishinichi mijeessuuf eenyuufuu banaa ta'uu eeruun qaamoleen qabsoo hidhannoo geggeessan hirmaachuu akka danda'an dubbataniiru. Mariin biyyaalessaa mootummaan mijeessaa jiru kun hunda kan hammate waan hin taaneef bu'aan inni fidu gadi aanaa ta'uu ammoo dubbi himaan paartii koongireesii federaala Oromoo KFO'n Sultaan Qaasim Addeessi Istaandarditti himanii jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kumootaan lakkaa'aman karaa nagaa galaa jiru jechuudhaan ergaa toora miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin dabalataan warra hafan waliinis mariin akka godhamu waamicha taasisanii jiru. Girmaa Guddisaa bal'ina isaa qaba. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa nagaaf tasgabbiin uummataaf barbaachisaa ta'uu isaa himuun qaamoleen hidhatanii socho'an karaa nagaatiin akka galan dhaamanii jiru. Oromiyaan qabeenya uumamaa fi namtolchee hunda keenya gahuun kan badhaadhe laftii fi qilleensi keenya hawwataa fi mijataadha. Waan lama qofa barbaannaa wal hubannoo fi yaada galteewwan qabnu madaqsee qabeenya uumuu maddisiisuu fi hojiitti hiiku. Qabeenya kennaa uumaa qabeenya dabalataa uumuuf nu gargaaru keessaa inni guddaan dargaggeessa keenya gaachana birmadummaa biyya guyyaa aggaammi biyyarri taasifamu dursaa hiriiru gaafa guulaas nagaa fi misooma uummataaf humna isaa hin qusannee fi hin dhiboofnedha. Dargaggoonni anniisaa murteessaa duudhaa gootummaa dhalootaa dhaalanii gootummaa biyyaalessummaa misoomaa fi birmadummaa biyyattiin dabaluuf imaanaa fudhatanidha. Sonni guddummaa fi seenaan birmadummaa dargaggoonni kaleessarra dhaalan akka biyya ijaaru dabaa fi aadaan siyaasaa badaa fi booddatti afaan kaleessarra as dhufe ammoo hirmaannaa siyaasa dinagdee fi hawaasummaa dargaggoota irratti ashaaraa hin taane kaanii jiru. Kuufamni daba ilaalcha aadaa siyaasa badaa fi boodatti afaa kuufamee har'a gahee saaxilamummaa dargaggoota irraatiif gumaachee jira. Rakkoon nageenya naannoo keenya keessatti uumame kun gama tokkoon bu'aa dhiibbaa aadaa siyaasa badaa fi boodatti afaa ta'uun kan haalamu miti. Har'a boqonnaa kuufama dhibee siyaasaa kaleessarra as dhufeen qoramnee barannee kanatti ofiis waliis gaafannee mari'annee qalbeeffannee gaaffiin deebisuu qabnu tokko nu dura jira. Innis maraamartoo aadaa siyaasa badaa fi boodatti afaa kana keessaa ba'uuf yeroo dabalataa nu barbaachisaa kan jedhu yoo ta'u maraamartoo gaabbii seenaa gaagama har'aa fi ba'aa egeree malee sona kamiyyuu hin idaane cabsuuf yeroo dabalataa nutti fudhachuu hin qabu. Akkuma beekamu mootummaan jijjiirama aadaa siyaasa badaa lafaa qabatee ture kana buqqisuun sirna siyaasa ammayyaa fi naga qabeessaan bakkaan buusuuf of eeggannoo obsa olaanaadhaan hojjechaa ture jira. Hojjechaa jiras aarsaa guddaas itti kaffalaa jira. Qaamoleen hidhatanii waraana jeequmsa baqattummaa saamichaa fi mancaatii qabeenya akkasumas ajjechaa lammiilee keessatti osoo hin hafin qooda qabaniif waamicha nagaa walirraa hin cinne taasisaas turre jira taasisaas jirra. Gama kanaan dargaggoonni yeroo adda addaatti waamicha nagaa mootummaa fi fudhachuun galan lakkoobsi isaanii baay'eedha. Akkuma yaadatamu kanaan dura shira qaamolee alaa fi keessaa nageenyi fi tasgabbiin uummata keenya isaan yaaddeessuun xaxamaa tureerraa kan ka'e fudhatamni waamicha nagaas ta'ee nageenyaaf tasgabbii naannoo keenya mirkaneessuun yeroo dheeraa akka fudhatu taasise. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana hidhattoonni kumaataman lakkaa'aman waamicha nagaa mootummaa fudhachuun galaa jiraachuun isaanii shira diinota keenya dammaqaa
dhufuu dargaggoota keenya kan agarsiisudha. Mootummaanis akka duudhaa keenyatti dhiifamaa fi gammachuu guddaan isaan simachaa jira. Warri hafanis shira diinota keenya kan itti fufuu ta'uu hubatanii waamicha nagaa kana fudhatanii wareegama hin malle kaffaluu jalaa akka of baasanii fi waamicha irra deebii dhiyeessuu barbaanna. Garaagarummaa siyaasaa kaleessaas turees har'as ni jiram borus ni jiraata. Garuu boqonnaa qabsoo garaagarummaan siyaasaa akka afaan qawweetiin furuu itti yaadamuu cufuun dirqama hunda keenya ta'uu qaba. Wal waraanuu, wal gufachiisuu fi wal dhabsiisuun diinota keenya onnachiisa malee ummata keenya maalummaanu hin humneessu. Boqonnaan garaagarummaan ilaalcha siyaasaa sibiilaan furuuf jecham dhaloota egeree sabichaa ta'ee qisaasessuun dhaabbachuu qaba. Maatiif gaaddidduu waliif ta'uu fi mararfannaa walii qabaachuutu aadaadha. Mootummaan komii gaaffilee fi dhimma jiruuf jireenya hidhattoota hiriira shira diiguun karaa nagaa galaa jiran irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Sagantaalee garaagaraa jiruuf jireenya isaanii deebisanii akka dhaabbatan qofa osoo hin taane gama misooma taasisuun tarkaanfii uummanni naannoo fi biyyi keenya gara fuuldura taasisaa jiran keessatti shoora murteessaa akka qabaatan isaan dandeessan keessaa hojiirra oolchuu eegalamee jira. Dhumarratti milkaa'ina hangammaatti argameef tumsi qaamolee hawaasa garaagaraa hedduu murteessaa ta'uu yaadachiisa. Carraaqqii taasisanii fi taasisaa jirtaniif kabaja olaanaan qabu ibsuun barbaada. Gara fuulduraattis hirmaannaa fi deeggarsi keessaa akka nurraa adda hin baane imaanaa isinitti kennuu barbaada. Akkasumas hidhattoota garaagarummaa jiru sibiilaan furuuf ifaajanii fi karri mootummaa marii nagaatiif banaa ta'uu irra deebiin mirkaneessa. Gadi teenyee mari'achuun imala dargaggeeyyii fi uummata keenya karaa nagaa tokkummaa fi badhaadhinaatiin akka taasisnu imaana jechuun barbaada jechuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa toora miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansanii jiru. Ganna dhufuu barsiisota 50,000 olii fi leenjiin kennamuuf akka jiru ministeerri barnootaa beeksisee jira. Leenjichi qulqullina barnootaa dabaluuf ga'umsa barsiisotaa cimsuuf kan kaayyeeffate yoo ta'u yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjota filatamanitti kan kennamu ta'uun dubbatamee jira. Hojii raawwachiisaa dursaan hooggansa barnootaa fi barsiisotaa ministeerichaa Dr. Muluqan Nigatuun leenjiin kennamu damee barnootaa barsiisanii fi mana barnootaa irratti ta'uu ibsanii jiru. Leenjitoonni kunneen leenjicha wayita xumuranitti qormaata madaallii kan fudhatan ta'uus kaasanii jiru. Leenjichi hanqina mana barnootaa fi beekumsa barsiisotaa fi hooggansa barnootaa guutuuf kan tumsu ta'uunis eeramee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraattota mana hin qabne kanneen 26,000 ol ta'anii fi haala jireenyaa fooyyessuuf deeggarsa taasisaa jiraachuu ibsee jira. Odeeffannoowwan dabalata qaba. Finfinneedhatti lammiilee daandiirra jiraachaa turaniif deeggarsi garaagaraa taasifamaati jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneedhaa keessatti jiraattota mana hin qabnee fi kanneen 26,000 ol lakkoofsa isaaniitiin ta'aniif haala jireenyaa fooyyessuudhaaf deeggarsi taasifamaa jiraachuun isaa ifoometti jira. Biiroon bulchiinsa magaalaa Finfinneedhaa ji'oota sayilan dabran keessa jiraattota mana hin qabnee fi daandii gubbaa jiraatan kanneen tilmaama lakkoofsaatiin 26,000 ol ta'aniif daandii irraa kaasuudhaan deeggarsa garaagaraa taasisaa kan ture ta'uu isaa ifoomsee kan jiru yeroo ta'u, bu'uura kanaanis ammoo lammiiwwan daandiirraa kaafamanii turaniif haala jireenya isaanii fooyyessuuf gargaarsi adda addaa taasifamaa turuun isaa himameeti jira. Tumsi lammiiwwan mana hin qabneef taasifamaa ture kun ammoo baankii addunyaatti wajjin ta'uun kan geggeeffame yeroo ta'u, namoonni dhuunfaa kunneen qulqullina jireenya isaanii fooyyeffatanii hawaasa keessatti akka deebi'aniif deeggarsi kun kan isaan gargaaru ta'uun isaanii himameeti jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneedhaatti Daarikteerri neetii nageenya hawaasaatii fi fooyya'insa jireenya bulchiinsa magaalichaa ce'umsi lammiilee 20,740 ta'uuf taasifamaa kan jiru ta'uu himuudhaan kanneen keessaa ammoo dhiironni lakkoofsaan 15,264 yeroo ta'an dubartoonni ammoo 5,476 akka ta'an addeesseeti jira. Lammiileen dabalataa kanneen lakkoofsaan 5,931 ta'anis ammoo karaa piroojeektii nageenya misooma magaalaatii fi hojii baankii addunyaatiin deeggarsa argatanii jiraachuun isaaniitis himameeti jira. Dabalataanis deeggarsa baankii addunyaa irraa argameen jiraattota daandii gubbaa duraan jiraachaa turaniif gaaddisa
leenjii ogummaa jireenyaatii fi leenjii teeknikaa fi ogummaa kennamaa kan jiru ta'uu isaatis ifoomeetti jira. Galmi deeggarsa lammiiwwan daandii gubbaa jiraataa turaniif taasifamaa jiru kun ammoo namoonni dhuunfaa kunniin if danda'uudhaan akka jiraatanii fi hawaasa keessatti akka deebi'an gargaaru ta'uun isaatis himameetti jira. Sagantaan leenjiidhaa lammiiwwaniif kennamu kunis ammoo ji'a 3 hanga ji'a 6 jidduu kan turu ta'uudhaa fi leenjichi dhaabbilee tajaajila kennitoota 20 wajjin ta'uudhaan leenjii gaggeeffamu ta'uun isaa ifoomeetti jira. Bara kana biqiltuu biliyoona 5 fi 500,000 ol dhaabbiif qophaa'aa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaadhaa beeksisee jira. Liyaa Taaddasee. Bara kana biqiltuun biliyoona 5.5 ol dhaabbiif qophaa'aa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Naannoo Oromiyaatti misooma ashaaraa magariisaa bara kanaaf biqiltuu akaakuu garaagaraa biliyoona 5 fi miliyoona 500 qopheessuuf karoorfamee hojjetamaa jiruun hanga ammaatti biqiltuun biliyoona 5 fi miliyoona 300 qophaa'uusaa biiroo qonnaa Oromiyaatti daayirektarri misoomaa fi kunuunsa bosonaa obbo Katamaa Abdiisaa himanii jiru. Dhibbeentaan gaafa ilaallu 97 kan ga'e ta'uu isaati. Kan hogguennu biqilaan qophaa'ee garuu lakkoofsaaf osoo hin qaqqabin yeroo lakkoofsaaf qaqqabu lakkaamus kan jiruu fi karoora keenya qabanne akka waliigalaatti milkeessina innee jechuudha kan hojjetamaa jiru. Naannoo Oromiyaatti biqiltuuwwan gosa garaagaraa dhaabbiif qophaa'aa jiranis buufataalee biqiltuu mootummaa fi dhuunfaa 39 irratti akka ta'e dubbatanii jiru. Buufata biqilaa hojii keessa galchuun baay'ee murteessaadha. Kan naannoo keenyatti naannoo buufata biqilaa 40,000 kan ta'u buufata sadarkaa isaa eeggate kana keessaa kan mootummaa naannoo buufata biqilaa 2020tti kan dhiyaatu hojii keessa galchuun baay'ee murteessaa ture. Sana hojii keessa galchuudhaan naannoo buufata biqilaa 39,364 hojii keessa galchuu dandeenye jira. Biqiltuu bosonaa fi nyaataaf oolan irratti dabalataan bara kana addatti gosa biqilaa gabaa fi yeroon barbaaduuf kuduraalee dafanii gahan irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa akka jirus obbo Katamaan kaasanii jiru. Barana wanni adda isa godhu qophii yeroo kaaniitiin addatti xiyyeeffannaan itti kenname biqilaa nyaata namaatiif oolu irratti akka xiyyeeffatamu akkasumas immoo biqilaa faayidaa garaagaraatiif ooluu danda'an ooyiruu qonnaan bulaa keessatti dhaabbatanii faayidaa garaagaraa kennuu kan danda'an akka dhaabbatu kallattiin kennameet hojjetamaa kan jiramu. Dabalataanis boolli biqiltuun keessa dhaabbatu hojiin misooma qabeenya uumamaa yommuu hojjetamu walduukaa qophaa'aa turus himanii jiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa hojiirra oolfamaa jiru kana uummanni bu'aa inni qabu haalaan waan hubateef biqiltuulee dhaabaman qopheessuu irratti bal'inaan irratti hirmaachuun qopheessaa jiraachuu obbo Katamaan eeranii hojiin kun carraa hojiis uumeera jedhan. Sagantaa ashaaraa magariisaa baranaafis qooda fudhattoonni haaluma kanaan duraatiin hirmaannaa ho'aa taasisuun gahee isaanii ba'achuu akka qaban dhaamanii jiru. Naannoo Oromiyaatti bakkeewwan to'annoo tiraafikaa isaan barbaachisa jedhaman 1,012 adda baafaman. Naannoo Oromiyaatti bakkeewwan to'annoo tiraafikaa cimaa ta'e isaan barbaachisu jedhaman 1,012 adda baafamuu isaanii eejensiin geejjibaa naannoo Oromiyaadhaa beeksisee jira. Balaa tiraafikaa naannichatti mudatu to'achuuf hojiiwwan adda addaa hojjetamaa akka jiru daayirektarri nageenya tiraafikaa obbo Alamuu Lammaa FBC'dhaaf himanii jiru. Naannichatti bakkeewwan murtaa'an kunneen raadira cimaa ta'e kanaan konkolaachiftoonni saffisa hayyamame oliin konkolaachisan kan hordofaman ta'uun eeramee jira. Naannichatti ji'oota salgan darban qofa keessatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota 800 olii darbee jira. Balawwan mudatan keessaa 78 ol saffisa konkolaataatiin kan uumaman ta'uun himameera. Bakka kuduraa fi muduraa qabbaneessuun tursiisuu piroojeektiin koolpoort addis jedhamu baranaa akka eegalu dhaabbanni loojistikii fi geejjiba galaanaa Itoophiyaadhaa beeksise. Hojii raawwachiisaa itti aanaa buufataa fi terminaala dhaabbatichaa Miirata Takiluu akka jedhanitti oomishaalee kuduraa fi muduraa qulqullina isaanii eeggatan alatti erguun sharafa alaa argamu guddisuuf kontiineroota qabbaneessituu ijaaruun murteessaa ta'uu himanii jiru. Aluma kanaan buufanni goggogaa mojoo akka tursiisa kuduraa fi muduraaf kan oolu piroojeektii koolpoort addis ijaaruu fi dhagaan bu'uuraa waggaa 6 dura kaa'amu yaadachiisaniiru. Piroojeektichi waliigalaan doolaara miliyoona 50 kan gaafatu yoo ta'u ijaarsi piroojeektichaas barana akka eegaluu fi waggoota 2 keessatti akka xumuramu ibsamee jira.
Rooba cimaa Chaayinaa keessatti roobeen lammiileen miliyoona 127 ta'an rakkoof saaxilamanii jiru. Chaayinaa kutaa bulchiinsaa Guangdong keessatti rooba cimaa roobeen riqichoonnii fi manneen jireenyaa diigamanii jiru. Rooba sa'aatii 12 wal faana roobeen lammiileen 45,000 qe'eef qabeenya isaanii irraa godaananii jiru. Lammiileen miliyoona 1.6 ta'an ammoo citiinsa ibsaaf saaxilamanii jiru. Dabalataanis dhibbentaa 50 kan ta'uun Chaayinaan balaa lolaatiin saaxilamuu dandeessi jechuudhaan aangawoonni himanii jiru. Magaalonni hedduun addunyaa irratti ni liqimfamna jedhanii yaaddoo keessa akka jiran ammoo BBC'n gabaasee jira. Ogeessonni akka jedhanitti yaaddoon magaalonnii fi gandoonni hallayyaatiin liqimfaman yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Kibba Ameerikaa fi Afrikaa magaalonni tokko tokko liqimfamanii lubbuun namoota baay'ees darbee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo Waliif TV irraa oduun isin biraan ga'aa turre kan hangammaatti daawwattaniidhaan waliin waan turtanii fi ulfaadhaa isiniin jenna. Dabalataan qophiilee keenya argachuudhaaf fuula miidiyaalee hawaasaa keenya TikTok, YouTube, Facebook akkasumas Telegiraamii keenya LinkedInis nu argachuu dandeessu. Daniel Tasfaayitii yeroo gaarii.